Harka fuunee jaallan ilmaan Oromoo akkam jirtan fayyaan hagumaame bareeda jajjabaattu. Egaa viidiyoo kanallee yeroo hedduu waraabillee beeku har'aan tana beektee mucaa takkatuun beektee alaabaa Amaaraa baay'inaan uffatu guddatti ishiin lammii Oromooti. Saniifan beektee har'a alaabaa tana irratti argee akka malee aaree beektee. Saniifuu gaa sikiina tanallee kanan lammii Amaaraa teenan kukkuta jee qabadhee deemu ture. Takka uumaanu kuteen beeku beektee lammii Amaaraa fin deemu ni ture. Garuu har'aan tana beektee alaabaa tana argee jennaan tanumarraa illee hin jammara jee itti jira jechuudha. Mee na faana tura waan ishii godhu ce'ume lammii Amaarattii fi Tigree waan ishii godhuudha ce'aa jiru haala harkaa jirtanii mee akkana tan kukkutuuf abdii qaba jechuudha. Insha Allah nu bilisoomna biyya teenna keessatti isaan akka bira hin jiraatuun mamnu'a jechuudha. Akkas jechuudha. Saniifuu lammiin keenya ba'an kan waan akkanaatiin deemtan akka irraa of eeggan jeetan beektee isiniif dabarsaa jechuudha. Saniifuu gaati nafaana turame waan godhu hangaan waan tana geggeessutti argaa jirtaniimi akkas jechuudha. Mucaalaa alaabaa Oromoo argisiisee tankin alaabaa akkanaa fa'aa argisiisaa kun tarma fa'aa argisiisee tan kino tanuma fa'aa argisiisee tan beektee waan hammana bareeddu osoo argitu alaabaa bokkataa kan biyya keenya nurraa fudhatee jiru uffattaa jeeni akkasitti irraa fuudhe jechuudha. Ishiin silaa kana maal jedhama silaafuu kana uffatti kanaas hin uffatin jeetamme kabiraa beektee alaabaan kana fakkaattu alaabaan Oromoo ni jira. Sanillee suuqa deemee bitee fi akkasi jechuudha. Saniifuu waan hanganaati hayyee fayyaa ta'a.